maaltu si yaaddessaa? Yaa qabda taanaan maaltu si yaaddessaa? Bakka feetee deemtee hojjechuu dandeessaa. Ashamaa harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii koo jalatti argamtan hundumti keessaniyyuu iddoo lafa jirtanitti nageenyi jaalalli Waaqayyo isiniif haa baay'atu jecha warroon YouTube chaanaalii kootiif haaraa taatan YouTube chaanaalii koo subscribe, like, share gochuudhaan akka maatii nuuf taatan kabajaaf jaalalaan isin affeereera. Warroonni maatii turtan immoo like, share gochuudhaan viidiyoo kana hamma dhumaatti daawwadhaa. Yaadaaf qaqqabdanii komantii jalatti naaf barreessaa isinii jedha. Hamma dhumaatti nafaana turaan affeerra. Egaa dhimmicha dhufeefitti osoo hin seeniin dura akkuma beekamu torbaanota darban kanas qabatee online irraas badiin jira, YouTube irraas badiin jira. Warroonni keessaanis dhuftanii na gaafachaa jirtanii girmaa maal taatee sadeemtee maal rakkoo jira warroonni jettanii na gaafatanis guddaanaaf galatoomaa asumaanii. Akkuma beekamu jireen biyya ormaatu yeroo tokko tokko leeqama yeroo tokko tokko nama qabnu waan ta'eef isa waan beeknu walumaan miila shirka firti akkuma jedhame sanidha. Hundumti keessanii ni beektan jireenya biyya ormaa kana isinittiin himuu jechuu barbaadeeti. Yeroo nama harka jiraattu wanti hundiyyuu harka namaatti qabamee yommuu sochootu gara harki namni soseetti sochoota waan ta'eef bubbulaaf akkasitti jirra. Rabbiin galanaa goo har'a geenye jirra booda simmoo isatu beeka. Kuni kanuma isiniin jechuu jaaladha. Har'a mata duree ajaa'ibaa tokkoo fi waan isin gammachiisu waan keessa keessanitti hawwaa turtan wanti keessa keessanitti akka bakka iddoo san akka ga'u warroonni naaf hawwaa turtan hundumti keessan jechuudha. Xiqqaa guddaa osoo hin jenne hundumti keessan kan biyya keessaas kan biyyaan ala jirtanis kasinitti tolee kasinitti osoo hin tolin cinqamtanii warroonni na duuka dhaabbattan hedduun keessan ni jirtu. Dhugaa dubbachuudhaaf ani isiniif jecha hin qabu. Dhugaa waaqaan isinin jala jecha isiniif hin qabu. Waaqayyo gatii keessan isinii haa kaffalu malee ani wanta isiniif kaffalu hin qabu. Nama gargaaru nama ta'uu qofti gahaadha wanti jedhamu tokko ni jira waan ta'eef. Kanaaf akkuma beekamu YouTube koo jalaa kaaftanii hamma gubbaatti iddoo ani argaminitti akka keessanitti bakka buutanii iddoo ani jirretti ni jirra jettanii iddoo ani cinqamee hojiirra jira jedhutti amsiin seenee girmaa nuti siif jirraa ijoollee faana ni taphannaa haga sa'aatiin kee gahutti siif hirmaannaa jettanii osoo asiin madaamiin teessan osoo asiin hojjisiiftuun teessan maal hojjetaa jirtaa? Dhufaan jira asiin kana godhaa jira naam jecha halkaniif guyyaa osoo hin jedhin na duuka dhaabbattanii na faana xaartanii fayyadamtaniitii miti. Ani isin fayyadeetii miti. Ani waa isinii kaffaleetii miti. Gaarummaa keessan qofaaf obbolummaa ani isin anaaf qabdan qofaaf na gargaartanii guyyaa kana iddoo kana akka ga'u warroonni taasisan hundumti keessan jechuudha. Hundumti keessan Islaamaa Kiristaana osoo hin jedhin warroonni YouTube kanarra argamtan hundumti keessan jechuudha. Guddaa naaf galatoomaa. Akkuma beekamu subscribe jalaa kaaftanii sa'aatii keessa duuka dhaabbattanii yeroo keessan naaf dabarsitanii sa'aatii keessan gubdanii waayilii keessan na jalatti sa'aatii irratti na jalatti gubdanii bakka kanaan warroonaa jechan guddaa galatoomaa. YouTube koo congratulations naaf deebisee jira. Monetizii ta'een jira. Ani ta'een jira jedhu garuu kuni ta'ee jira jechuun natti ulfaataa. Sababni isaa kuni gahee isin qabattaniidha.
bu'aa isin fiddaniidha malee bu'aa kiyyaa miti. Ani akkasittan fuudhaan bakka kanaan kan nagahe ana osoo hin taane isinidha. Guyyaa kanas akka argu bakka kanas akka gahu dhugaa dubbachuudhaaf ani yuutuubii banuudhaaf yeroo duraa yaada nan qaba. Yaada haa qabaadhu malee akkaataa itti fayyadamaniif akka itti banan hin beeku ture. Garuu banee jira seericha isaa hin guunne malee. Jalqabaaf gara yuutuubii kana kan na fidde obboleettii tiyyaa ni beektanii naatoodha. Naatoon na fiddee wal na barsiiftee naatoonis immoo gara biyyaatti galtee haalli biyya keessa shabakaadhaan kan qabate hamma yoonatti na jajjabeessuudhaan na duukaa dhaabbatti. Isheen jalqabaa akka ani milkaa'uuf bakka kana nan gahu na taasiftee naatoodha. Naatootti dabalatamee immoo naatoo fiddee isinitti na kennite. Isin immoo halkanii fi guyyaa na duuka buutanii sabskiraayibii sa'aatii hundaa akka keessanitti ilaaltanii bakka kanaan waan nageechaniif guddaa naaf galatooma. Hundumti keessanii konkolaaleeshinii naaf deebisee jira. Maaliif konkolaaleeshinii laayivii hin seenne jechuun keessan waan hin oolledha. Akkuma dura irratti isiniif tuqe shabakaan kiyya gahaa miti iddoon ammaa ni jiru. Kuniyyuu viidiyoon kun isin qaqqabaa yoo hin beeku. So gaafa shabakaan nuuf deebi'e kan sirriitti hojjetu waan ta'a. Isasuma irratti dhiisa. Kanaafi guddaa naaf galatooma. Hundumti keessaniyyuu naaf jiraadhaa darbaa jiraadhaa. Guddaa galatooma galata guddaa na biraa qabdu. Warroonni haftanis immoo Waaqayyo isin haa gargaaru. Bakka nu geenye kana Waaqayyo ittiin isin haa gahu. Jabaadhaa haaluma kanaan itti fufa. Isinin jedhaa obboloowwan koo qaalii. Viidiyoon har'aaf isiniif qabadhee dhufe kanuma gurra isin buusuu fi malee reefu hojiidhaa galee gurra isin buusa jedheetanii asiin dhufii jechuudha. Kanaafi amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii naaf qabaadha. Naaf tiraadhaa isin jedha qaaliiwwan koo. Bakka nagahee jechuun asumarratti dhaabbataa jechuu koo osoo hin taane wantoota hedduudhaan wal gargaaruu dandeenya. Wantoota hedduudhaan wal duuka dhaabbachuu dandeenya yoo Waaqayyo jedhe. Kanaaf Orookoo warroonni na gargaartanii asiin nageechan hundumti keessanii akkasumas immoo warroonni chaanalii kana dhuftanii maatii naaf hin taane jettanii yeroo isin tanqatee akkasumas immoo haalli isiniif mijatuudhaan warroonni turtanis homaa wanti isin mucaa kana hin gargaarre jettanii isin shakkisiisan jiru hundumti keessanii na gargaartanii jirtanii warroonni maatii ta'an immoo koottaati maatii ta'anitti dabalama. Viidiyoo biraatiin immoo faabtan wajjin sannaa hamma dhumaatti nafaana turuu keessaniif guddaa galatoomaa. Horaa buraa Orookoo baay'ee isin jaaladhaa baay'ee isin kabajaa turtii gaarii.